Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni hordoftoonni Oromtitti YouTube jirra jirtu isiniin jecha baga jiraatanii maal qabattee dhufte yoo jettan har'a wanni qabadhee dhufe waa hedduu qabadhee dhufe haala milishaan biyya keenya keessatti subhaanallah dalagaa jirtu waan hedduu nama fokkisu nama qaanyeessu jechuudha. Waan hedduu maqaa nama balleessu jechuudha. Milishaan tuni dhuguma yoo ka biyyaaf yaaddu taate yoo kan biyyaaf hojjettu taate waan safuu Oromoo cabsu, waan safuu sila safullee cabsu, waan akka aadattillee waan aadaa namallee fokkisu akkasuma immoo akka shari'aattis waan shari'aa daangaa shari'aa dabran jechuudha. Jaartii namaafaa wajjin daansii dhiituu billaaleekum mee dhiituun haa dhiitamuu kaamera dura dhufuun maaf barbaachise? Kaameruma dura dhufuun maaf barbaachise? Mee viidiyoo kana ilaallee walitti yaadachaanu. Akkasi biyyi teenya salphina guddaa keessa jirti. Salphina kana gaara abbummaan nurraa haa kaasu. Salphina guddaadha kuni. Kana keessan ilmi namaa guyyaa guyyaan du'a jira. Abbaan barbaade kun Jawaartu qindeessa jira. Yoo Jawaar qindeessu kana warri biyya bulchu eessa jira? Jawaar maal harkaa qabaate maal qindeessuu danda'eeti? Isaa warri biyya bulchu isaantu qaamni mootummaa humna guddaa qaba. Maaliif waan kana uummatarraa hin dhaabsifne? Aangoo abbaan fedheerra haa jiraatu homaa rakkoo hin qabu. Aangoon garuu kan nama yaachisu ilmi hiyyeessaa kun mana hidhaatii baafamee ajjeefamu, kun immoo haadha duratti ajjeefamu. Silaa milishaan dheengadda waan tokko Harargee lixaa jechuudha. Anaawwii guddinatti wanni ta'e ilma kan kee waraana oofnaa nutti kenni. Aboo ilmi kiyya daa'imaa xiqqaadhaa waraanaaf hin geenne je'een abbaan ilma kanaa. Jennaan birrii nuu kennii jedhanii birrii kennaniifi birrii kenneefiif irraa oofe. Guyyaa 3-4 bulanii itti deebi'anii ammallee birrii fidii. Xayyiba magaa birrii kana ilma kiyya isinirraan bitadhu dheengadda isinii kenne hanga kana jidduutti birrii eessaa fideen isinii kennaa jeen. Yeroo abbaan ilma kanaa akkana jee milishaan dhufe kun nama 7 namni 7 kun hoggoma san isa kana galaafatanii lubbuu isaa balleessanii biraa deemanii jechuudha. Namni kun nama guddaadha. Nama umriin isaa 60ti. Wallaahi rabbiin rahmata isaaf haa godhu. Maatii isaatiif sabrii haa kennu. Waan hedduu takka garaa nama nyaatu jechuudha wanni deemaa jiru biyya keenya keessatti. Hedduu takka. Wallaahi immoo qiyaama dhiyaatee ka je'amu nama hanga je'amu takka nama geessaa jechuudha. Dheengadda Itoophiyaa keessatti dachiin sosso'aa turteessi. Wallaahi dachiin sossoote kun silaa ilmi namaa gara rabbii deebi'ee nagayaan namuyyuu rabbii fi kadhate nagaa waliif buuse ilmi namaa bobba'ee akka galutti godhamuu qaba ture. Saniin daran inumaa dhiiga namaa gannaquun daran jabaatee itti fufe kaan ajjeesanii dhiiga reeffa isaa bobeessanii gubanii jechuudha. Jarana wallaahi mee qani zabanni keenya akkanaa warra nu boodatiif hoo maaltu ta'ama ka jiru hedduu nama yaachisa. Rabbiin ummataaf faraja haa fidu. Rabbiin furmaata ummataaf haa fidu malee hedduu takka waan namatti ulfaatu jechuudha. Garuu rabbiif laaftuudha. Ummanni keenya du'aa haa godhatu malee wallaahi rabbiif laaftuudha. Rabbiin argite jaalima kana guyyaa qabaan rabbii jabduudha gadi hin dhiisu jechuudha. Kanaafiyyuu immoo namoonni hedduun callisuu filatan. Wallaahi egaa waan callisuu filataniif isaantu beeka. Hedduu takkan garaa nama nyaata warri ilmaan isaa jalaa dhumaa jiru. Akkuma keessatti egaa naannoo magaalaatu wayyumaa keessa warra baadiyyatti hammaattee jirti. Hedduu garaa nama nyaatan. Wallaahi waan hedduu takka ulfaatu. Khayrumaaf egaa inshaallah waan dhufu hunduu warra immoo addunyaa tanarraa deeme rabbiin sabrii haa kennuufi. Keessafuu aanaa shirkatti hedduun takkaan ulfaattee jirti. Lubbuu namaa galaafachuun aanaa shirkatti hedduun takkaan ulfaattee jirti. Kalee nama wayii arge jechuudha. Kaniin meeshaan garaa isaa guutuun keessaa bahee jechuudha. Namni kun siree wayirra faallatti keessa namuyyuu ni agartan jechuudha miidiyaa kanarratti. Namni kun lubbuun keessaa hin baane lubbuun isaa tuni keessa jirti jechuudha.
akkas ta'uu irra lubbuu namarraa dhumu wayya. Duuti karaa keenya wallaahi akka sanitti hafuu irra du'anii taruu wayya marraa bakka takkatti jechuudha. Lubbuutu nama keessaa taruutu irra laaftuudha natti fakkaata wallaahi. Ol je'ee meeshaa garaa isaa kana ka keessaa beekan ofirratti gadi ilaala. Mee eessa isa geessan dachiin baadiyyaa sanii? Mee dachiin baadiyyaa sanii eessuma isa geessan? Wallaahi hedduu garaa nama nyaata. Maatii isaa tu jiraachifatuuf hedduu takka jireenya biyyaa kan ulfaate. Jireenya ulfaate kana keessatti inni nuyyuu immoo kana gubbaa yoo dhibee gaddaa kana namatti dhufu hedduu takkaan namatti dhagayama. Hordoftoota kiyya rabbiin uummata keenyaaf haa dirmatu, rabbiin uummata keenyaaf faraja haa fidu malee akkasii inshaallah keerumaa fi wanni dhuftu hundinuyyuu danda'u dhagaa jaalachuudha. Waan rabbiin namatti fide jaalachuudha. Waan akkanaa gaddaa kana wallaahi keessatti deeggartoonni mootummaa kana namoonni soogiddaanii gadi qatanii wanni kun kijibaa kajaanfaatu jira jechuudha. Amma immoo tokko viidiyoon kun viidiyoo nama ol ba'aa jiru viidiyoo waggaa 2 duraati. Waggaa 2 dura mootummaa biraatti biyya san bulchaa ture. Waggaa 2 dura namni kun ajjeefamuu maaliif barbaachise? Waggaa 2 dura baga ajjeefne amma immoo ajjeesaan jiru jechuu barbaadaniitu moo kijiba barbaadaniitu. Namni bilbila illee hin taatu wallaahi bakka garaagaraa irraa homa dhageenya jechuudha. Dubbiin amman tana miidiyaa irra deemaa jiru dubbii dhugaati. Dubbii dhugaati. Nama nuti beeknu kafirri isaanii irraa du'e jira. Nama nuti beeknu kanneen haaliin isaanii rakkataa jiru jira. Kan waraana abaa'oo deeggartanii abbaayyoo waraana abaa'oo deeggare dhuguma yoo dimokiraasiin jiraate abbaan waan fedhe deeggaruu mirga qaba. Waan gaarii dalaganii nama of jaalachiisuudha malee dirqeen afaan qawweetiin nama of jaalachiisuun hin danda'amu. Kanaafiyyuu wanni akkanaa kun osoo dhaabbatee hedduu takkaan bareedaadha. Yoo dhaabbatuu baate immoo uummanni keenya gabbee wallaahi silaa ta'anillee du'aatuma jiraniimi. Ta'anillee du'aatuma jiranii gabbanii mormachuu qaban. Osoo gaafa gibira mana diiggaa namarratti geggeeffamu kana wallaahi gabbanii firra dura dhaabbatanii wanni kun akkanatti hin jabaatu jechuudha. Waan hedduun takka garaan nama nyaatu. Uummanni rakkoo hamtuu keessa jira. Warri immoo mootummaa jalatti da'oo godhatanii saamicha geggeessaa jiran. Warri immoo uffata poolisii uffatanii saamicha geggeessaa jiran. Wallaahi waa hedduu gurri nama dhagaa jechuudha farra hoggaa dawwalte. Akka taaneef biyya san keessaa gara deemantu dhabame. Asumaanuu gaa tiktookillee hin cufamee jiran. Wanni immoo tiktookiin cufamee jiranii tiktookiin hin cufamne kun warri Ameerikaa yaa'eetuma gastii gubbaa taa'aa jira. Warri naasuun gaggabe hundi hafuurri itti deebi'ee kakkaadha faatee kana gasti warri achirraa waa argatu hedduun takkaan rifate garuu wallaahi gaaris rabbi namatti hin qabin ilmi namaa namatti qabuu hin danda'u. Akkasitti beekuu qabanii matellee gaarifatuu hin qabanii durillee kanaan as hin geenne tiktookiin wansi dhiyooma dhufe yoo tarii isaa taruumaa fi mushkila. Wallaahi haasawa illee fageenya irra hin jira ammoo keenyas keessa hin seenaa natti fakkaate. Akkasii hordoftoota kiyyaa jabaadhaa. Warri maatiin keessan biyya keessaa wallaahi maatiin keenya biyya keessaa hedduu rakkataa jiranii namni dandeessan haa gargaaruu bira haa dhaabbannu isiniin ja'a. Wal gargaaruu aadaa haa godhannu isiniin ja'a. Hordoftoota Oromtitti YouTube tiktookiin cufamee namni gara YouTubii dachaa jennee gammannee turre nuti. Warri tiktook irraa zafanu gara YouTubii dachee asirraa waliin bashannanna jechuutti turre ka'ee. Tiktookiin cufamuu didee deebi'ee jira. Warri cufamuu isatti gadditan bakka gammaddan isiniin jenna. Baay'ee takka gaddanii turan haati faaxeefaan. Hedduu gaddan haati faaxeefaan. Maakiin fi haati faaxillee wal lola immoo akkamii sila dubbii. Dubbii jajjabduudha. Maakii fi haati faaxee wal lola natti fakkaate. Maakilleen ibsishaan jaalannaan harakaatan jirre fitti akkatti nama xallasti. Wallaahi dhaluma miidiyaa tanarraa tana harakaatuma dhalaa miidiyaa kana dadhabde yoo jedhu nutilleen achuma keessa jirra gaa. Allah yadiikum jaan inshaallah. Yookaan ibsishaan warri biyyatti tabiraatti fuudhu mala maaltu beeka gaa ibsishaan galuu tare. Warri qabee gurra qabee tafira isaa itti haa fuudhu yoo asirratti miidiyaa tanarra.
maakii akkasitti lafatti dhiisuun barbaachisaadha iyyuu. Wallahi gayaa yoo rabbi walii qoode namni adda danda'u yookaan immoo warri isaa biyyatti biraa itti fuudhuu danda'a tajaallateef qaba haadha fi abbaa yookaan tajaallataniif qabanii intala amala beekan intala abbaa fi haadha beekanii maaltu beeka maakiin akkanumaan dish jettee olii gadii facaatee nama kaan eegaan gubbaa baate xiqqoota akkasitti jarjaru illee nu barbaachisu wallahi. Dhalaan xiqqoo arraba ishee kana tiffatuun barbaachisuma ture natti fakkaata akka mataa kiyyatti dhalaa yeroo haasoftu of eeggannaan haasa'uu haasuma miidiyaarraa dhiisee lafarrattuu jechuudha. Tasgabbiin dubbachuu qabdi. Dhalaan safuu qabsoo hin qabdu. Ani dhageettii kabajanii waan argan haasa'uun hin barbaachisu natti fakkaata. Namni tokko dhageettii yoo argate akka waan dhageettii sanii of agarsiifanna waan adda addaa godha. Yeroo wanni akkasiin barbaachisu wallaahi. Maakiin gaafa dura takkafaa wallaahi harakaata fokkataa kana fidaa turte amma garuu xiqqoo wayyooftee jirti. Numaa erga ibsishaan biyya galee ijaa buuffattee uumaan kun nama tolchine bilbila isaa kana keessan arga jettee sodaatte se'a. Osoo haaluma kanaan itti fuftee gaarii ture yoo jidduun deebitee namni waan bara dhiisuu hin danda'u suusiitti ta'e yoo san ta'uu baate. Ani garuu maakii dheengadde tapha haadha seenaa irratti illee argine natti fakkaate ijji kiyya garuu hin argine shabaqallee na rakkisu ture tapha haadha seenaa illee irratti hin argine haadha faatee bichatu bira dhaabate haati faatee tun miskiina wallaahi isiin tuni maakiillee gisee akkasitti uummanni irra duulee qullaa isiin duraanuma qullaa san maal gootii kaadhe nama kobalchiifti wallaahi irra duulaa turan garuu iyyuu isaantu beeka waan irra duulaniifi.